Oyyaa harka fuunee akkam jirtu hundumti keessan baga gara yuutuubii kanaatti nagaan dhuftan. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yuutuubii kanaa sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee laayik, sheer gochuudhaan namoota warra kaan gargaaraa. Har'a kanan isinitti himuu barbaadu seenaa dubara tokkooti. Ammaaf dubara kana maqaa ishees bakka ishees ibsuun barbaadu. Isheenis seenaa jaalalaa anaaf qooddee jirti. Seenaa ishee kanas kanan isiniif dabarsuuf wanta biraaf osoo hin taane namoonni baay'een jaalala keessatti baay'ee waan miidhamaniif, qabaa jaalalaa waan hin beekneef, goyyomsaa jaalalaa waan hin beekneef barumsa isiniif ta'a jedheeni. Isinillee kana ilaaltanii irraa of eeggachuun gaariidha. Keessumaa dubaroonni illee jechuudha. Isheenis seenaa ishee akka armaan gadiitti naaf himti. Intalli kun baay'ee bareedduu akka taate ibsuun jalqabdi. Sababa kanaaf dhiironni hundumtuu baay'ee ishee rakkisu. Dhiironni baay'een waan ishee rakkisaniif dhiirotaaf tole hin jettu. Utuma kanaan jirtuu namni tokko gaaffii jaalalaa isheedhaaf dhiyeessa. Isheenis gaaffii isaa kanaa fudhachuudhaan duukaa haasa'uu jalqabdi. Utuma duukaa haasa'aa jirtuu namni kun tooftaa ittiin gara manaatti waamu qopheeffata ture. Guyyaa tokko akkas jette. Utuu yeroo baay'ee sin arga inni jedhu didduu mana barumsaa deemuu kaati. Mana barumsaa deemuu gaafa kaatu innis konkolaataa qaba. Konkolaataa isaa fideetutii mana barumsaattan si geessa jedhee mucaa kanaa konkolaataa keessaa kaa'ee deema. Utuu deemaa jiruu mucaa kanaan barattuu kanaan gara mana isaatti fuudhee deema. Innis akka ittiin jedhetti jalqaba mana koo ijumaan bakka mana kooti ilaalii darbi yaada jedhu itti kaasa. Mucaanis kun rakkoo maalii qabaree jechuudhaan gara mana isaatii baruudhaaf isa duukaa qajeelti. Mucaan kun dabtara baattee jirti. Akkasumallee yuunifoormii mana barumsaa uffattee jirti. Kaayyoon ishees achumarra mana barumsaa deemu ture. Kan isheen isa duukaa deemaa jirtus manuma isaa ijaan agartee darbuuf ture. Gaafa mana bira geessuu namni kunii hiriyyaan ishee kun akkasittiin jedha ture. Konkolaataa erga dhaabe booda gadi bu'anii erga addana geessee mana koo ijaan argitee mana koo ol galiitii keessuma isaa ilaalii ba'ii ittiin jedha. As geessee mana koo keessa isaa hin ilaalin hin deemin jechuudhaan mucaa gara manaatti ol seensisa ture. Mucaanis duukaa mana ol seente. Yeroo kanatti sa'aatiin barumsaa ishee ga'ee ture. Isheenis mana barumsaan deema baqqaa mana kee argeera gaafa jettuuni amma immoo akkasittiin jedha ture. Siistarii kootuu dhufa waan ta'eef siistarii koo wajjin wal bartee deemtaa xiqqoo turii ittiin jedha. Kana booda isheenis dhugaa itti fakkaachuudhaan siistarii isaa wajjin wal bara jettee achuma teesse. Utuma isheen achi teessuu manni barumsaa itti darba. Yeroon mana barumsaa itti darba jechuudha. Kana booda akka mucayyoon kun seenaa kana naaf himtetti innis akkas godha ture. Mucaa kanaan balbala itti cufuudhaan gaaffii biraa keessa yaada biraa keessa seena ture. Mucaanis iyyuudhaaf mana isaa deemtee jirti. Namni ishee dhaga'u hin jiru. Bilbiluuf fala hin qabdu. Mucaan kun nama ulfina ishee eeggattee mucaa durbaa turte, nama durbummaa qabdu turte. Inni illee isa kana waan beekuuf yaalii akkasii irratti hojjeta ture. Mucaa kana mana sana keessa galchuudhaanii maal godha isinitti fakkaate? Mucaa kanarraa durbummaa ishee fudhata ture. Mucaanis filannoo waan hin qabneef, waan gootu waan hin qabneef, manas waan seenteef gocha kanaa raawwachuu dandeessee jirti jechuudha. Isaa booda mucaan kun namni kun erga akkas godhee booda irraa fagaachuu jalqaba. Mucaan garuu
jaalala guddaa keessaa seentee jirti. Anis gorsa adda addaa waanan kennuuf mucaan kun gara koo dhufuudhaan akkamitti isa dagachuu akka dandeessu, akkamitti isa irraanfachuu dandeessu, miidhama kanarraa dandamachuu akka dandeessu gorsa na gaafatti turte. Anis haga danda'amaa ta'etti tooftaa saayikooloojii fayyadamuudhaan mucaan kun miidhama kana keessaa akkamitti akka baatu, akkamitti gara sammuu isheetiitti akka deebitu tokko lama jedhee itti himuudhaan mucaan kun dandamachuu dandeessee jirti. Akka isheen jettutti shamarran na fakkaatan keessumaa barattoota kan ta'an umuriin isaanii waggaa 20 gadi kan ta'anii tokko dhiira amananii mana dhiiraa deemuu akka hin qabnellee ergaa dabarsiti. Anarraa baradhaa jetti jechuudha. Seenaa mucaa kanarraa maal baranna? Waan guddaa ni barattu jedhee yaada. Nama amannee gara mana isaatii duukaa deemuun gatii akkamii akka nu kaffalchiisu, sadarkaa maraatummaadhaan akka nama ga'u, akka baay'ee nama cabsu, akka nama baay'ee boossisu seenaa mucaa kanarraatii barachuun ni danda'ama jechuudha. Akkasuma seenaawwan jaalalaa hedduu isaanii isiniif dhiyeessuudhaaf qophii hunda xumureen jira. Seenaawwan jaalalaa barachuudhaan barachuu yoo barbaaddanii akkasuma chaanalii koo kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa. Yaada qabdan illee inbooksii keessa komentii keessaa naaf kaa'uu ni dandeessu. Sheer laayik gochuu hin dagatinaa. Akkasuma illee warri sabskiraayib hin godhin jirtan sabskiraayib godhaa. Hundumti keessa waa'ee jaalala dhugaa tokko akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhudha. Namoonni baay'een jaalala dhugaa adda baasuu dadhabanii rakkachaa jiru. Dargaggoonni hedduun illee jechuudha. Har'agaa jaalala dhugaa tokko akkamitti adda baasuu akka dandeessan bareechin isinitti himaa jechuudha. Innis maayinni tokkoffaa irratti waan gurguddaa 5 akkamitti akka jaalala dhugaa adda baasnuun isin barsiisaa obsaan na dhaggeeffadhaa. Jaalala dhugaa tokko adda baasuudhaaf inni tokkoffaa maayinni yoo jettanii wal kabajuudhaa fi wal dinqisiifachuun yoo jiraate jaalalichi jaalala dhugaadha. Wal kabajuudhaa fi wal dinqisiifachuun isin lamaan gidduu jiraachuu qabaa jechuudha. Inni lammaffaanii wal amanuu yoo jiraate, wal shakkiin yoo hin jiraanne, somni yoo hin jiraanne, jaalala keessa somni yoo jiraate, somni yoo gale jaalalli sun jaalala dhugaa ta'uu hin danda'u. Singoyyomsa taanaan, sigoyyomsiti taanaan jaalalichi jaalala dhugaa miti, guyyaadhaan daftee biraa baqachuutu murteessaadha. Kanaaf egaa wal amanuu fi murteessaadha jechuudha. Inni sadaffaa emotional intimacy yookiis miira jaalala gadi fagoo yoo waliif qabdu taatanidha. Namni jaalala dhugaas jaallatu hin beekama. Miira inni sitti argisiisu ilaaltee hin beekta. Miirri isaa miira konnekshinii cimaa yookiis hariiroo cimaa attaachimentiin sirrii yoo jiraate jaalala dhugaadha. Kana jechuun miira ofii sodaa tokko malee waliif ibsu. Akkasi jaallatu sodaa tokko malee yoo si ibsate, waan isa rakkise yoo sitti himate, jaalalichi jaalala akkamiidha? Jaalala dhugaadha. Yoo garuu sana siif hin ibsu ta'e, jaalalichi jaalala dhugaa miti jechuudha. Inni arfaffaan physical touch qaamaan wal tuquu isa jedhamudha. Gaafati harkarra kaawwattu, gaafati hammattu, gaafati ishee tuqxu, gaafati isa tuqxu ofirraa si darbata yoo ta'e, hin barbaadu yoo ta'e, sin barbaanne jechuudha. Jaalalli dhugaa yoo hammatte harkarra kaawwatte yoo tuqxe hin jaallatu jechuudha. Akkas gootu barbaadu. Physical touch ni jaallatu. Walitti bu'iinsa qaamaa ni jaallatu jechuudha. Yoo kun hin jiraanne jaalalli sun jaalala dhugaa ta'uu hin danda'u. Inni itti aanu maalidha yoo jettanii yoo kaayyoo waliif hin ibsitu ta'e. Kaayyoo waliif hin ibsitu yoo ta'e, waan hojjetan, waan hojjettu yoo sitti himti ta'e, bakka oole sirriitti yoo sin dhoksu ta'e, jaalalichi jaalala dhugaadha jechuudha. Inni ja'affaan jaalala dhugaa ta'utti mirkaneeffatu wal gargaarsi yoo jiraate, si gargaara yoo ta'e, si gargaarti yoo ta'e, yookiis gaafuma fedhasaa, gaafuma yaada garaasaa, yookiis gaafuma fedhashee si barbaaddi yoo ta'e, si gargaarti yoo ta'e, jaalalichi jaalala dhugaa miti. Wal gargaarsi yoo jiraate, jaalalichi jaalala dhugaadha. Namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan yuutuubii kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa.